Mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture guyyaa 9 tureeti har'a xumuramuun isaa kan dhaga'ame. Mariin kun guyyoota dabalataan 2 fudhata jedhamee yeroo eegamaa turettidha tasaa xumuranii addaan galuu isaanii kan dhaga'ame jechuudha. Marii kanarratti mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo yeroo fuulaa fuulatti mari'atan kan jalqabaati. Kuni qabxii gaarii yookaan tarkaanfii jajjabeessaa akka ta'etti fudhatamee jira. Lamaan isaanii yaada isaanii dhiyeessanii garii irratti wal hubannaa garii irratti immoo osoo walii hin galin karaa nagaa marii kana xumuraniiti kan isaan addaan bahanii ibsa kennaniitiin qabxiilee gurguddoo yookaan qabxiilee ijoo gama siyaasaa jiraniitiin ammayyuu walii galuu akka hin dandeenye waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Mootummaan Itoophiyaas marichi jajjabeessaa ta'uu ibsee garuu ammatti marsaa jalqabaa kanaatiin akka walii hin galledha kan ibsame. Qaamoleen lamaan iyyuu itti fufinsaan mariin marsaa biraa akka jiraachuu danda'u eeraniiti kan jiranii. Lamaan isaanii marii itti aanuuf qophii akka ta'anis asumaan ibsa isaanii keessatti eeranii jiru. Wanni isaan irratti waliin galiin qabxiiwwan gurguddoo jedhan yookiin qabxii ijoo jedhan. Qabxiin ijoon kun kami maal fa'a? Tole asilee marii kana keessaa hirmaattotarraa kan mirkaneeffachuu danda'etti gaaffii guddaan dhiyaate tokko mootummaa waloo yookaan mootummaa cimsaa hundeessuu kan jedhudha. Gama waraana bilisummaa Oromootiin kan dhiyaatee jiru jechuudha. Dhimma kanarratti falmii guddaan gaggeeffamee akka jiru odeeffadheen jira. Mootummaan waloo yookaan cimsaa kun paartiilee mormituu adda addaa kan of keessatti hammatee fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa keessaati. Filannoo darbe irratti kan hin hirmaanne adda bilisummaa Oromoo akkasumas kaafaa wallee dabalatee paartiileen mormituu fi kan biyya bulchaa jiru kan hammate mootummaa waloo yookaan cimsaa tokko akka ijaaramu waraanni bilisummaa Oromoo gaafachuudha kan hin odeeffadhe hirmaattotarraati. Kanarratti guutummaatti kan wal ta'an miti. Sababni isaa mootummaan filannoo haqa qabeessa gaggeessee aangoo qabadheen jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa sadarkaa naannoo Oromiyaattis ta'e akka Itoophiyaatti mootummaan filannootiin aangoo qabatetu jira jedheeti kan amanu jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo dhiisuun karaa nagaatti dhufee filannoo dhufurratti hirmaachuun yoo kan mo'atu ta'e filannicha aangoo qabachuu ni danda'a jedheeti kan amanu. Kana dura ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis kana dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gama waraana bilisummaa Oromootiin immoo wal amantaa waan hin jirreef dhimma Oromiyaa keessa jiru irratti paartiileen Oromiyaa keessa socho'an hundi wal qixatti gaafatamummaa fudhachuu karaa danda'aniin mootummaan wal hundaa'ee nunis keessatti hirmaannee filannoo haqa qabeessaa fi bilisa ta'e itti aanuu gahuu qabnaa kan jedhudha kan ka'ee jiru jechuudha. Dhimmi kun dhimma isaan irratti waliin galle akka ta'edha kan hin odeeffadhe jechuudha. Dhimmi biraa ka'uu danda'u kana dura kan keessaa quba qabutti jechuudha. Dhimma waraana bilisummaa Oromooti. Mootummaan fakkeenyaaf walii galtee TPLF waliin taasise irratti waraanni TPLF meeshaa hiikkachuun gara qabsoo nagaatti kaan immoo gara humna waraanaa biyyattiitti makamuu akka danda'an waliin dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gama kanaan waraanni bilisummaa Oromoo meeshaa hiikkachuu kan jedhu kanarratti guutummaa guutuu kan walii galan hin fakkaatu. Yaadni jiru humni waraana bilisummaa Oromoo qaama nageenyaa mootummaa biyyattii sadarkaa naannoottis ta'e biyyaatti tahee integreet ta'e achi keessatti hammatamu akka qabu yaadni akka jiru odeeffadheen jira jechuudha. Keessaan qabxiilee gurguddoon irratti mari'atan kan irratti wal dhaban kan irrattis immoo wal ta'an bal'inaatiin ifaatti qaamolee lamaan irraati ibsi bal'aan ifatti hin kennamne jechuudha. Waan dabalataa hordofnee kan dhaggeeffattoota keenya biraatiin geenyu ta'a. Yeroo mariin kun gaggeeffamutti naannoo Oromiyaa keessatti rakkoo nageenya jira. Waliigaltee gahuu dhabuun isaanii kunin yaaddoo akkamii uuma uummata Oromiyaa keessatti? Maaliif jennaan uummanni abdii guddaan eegaa ture marii kana? Akkuma jettee abdiin kun uummanni mariin kun maalirra gahaa itti baasaati kan eegaa ture jechuudha. Aduu torbee tokko caaluutiif waliigaltee nagaa irra gahuu jedhameeti abdiin kan ture. Haa ta'u malee ammas wal dhabanii adda bahan sadarkaa jedhamurra gaheera jechuu hin dandeenyu. Sababni isaa qaamoleen lamaan mariin dabalataa marsaa biraan jiraachuu akka qabu itti amanu ibsa isaanii keessatti akka eeranitti jechuudha. Marii kanaafis lamaan isaanii qophii ta'uu isaanii ibsanii jiru. Kan ammaatti mari'atan jajjabeessaa ta'us ibsanii jiru waanta ta'eef jechuudha. Mariin gara biraa
jiraachuu ni danda'a jechuudha. Qaamoleen idil addunyaa akka qaama sadaffaatti marii kana qindeessan kana akka Noorweey fi akka Keeniyaa fa'as jechuudha itti gaafatama fudhatanii marii biraa qopheessu jenneeti kan abdannu. Yeroo mariin kun gaggeeffamaa jirutti Oromiyaa keessatti gama tokkootiin asiin mariin gaggeeffamu iyyuu malee waraanni akka hin dhaabbannes dhaga'aa jirra. Waggoota 3-4 oliif immoo naannoon Oromiyaa keessumaa gara lixaa fi gara kibbaarra rakkoo nageenya hamaaf saaxilamuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Rakkoo kaniin iyyaafadhee maraamartuu waraanaa keessaa bahuuf wal amantaan qaamolee lamaan gidduutti uumamuu akka qabu mootummaanis kan kennuuf kan fudhatu akka jiru waraanni bilisummaa Oromoos marii nagaarra ga'uuf jechuudha kan kennuuf kan fudhatu akka jiraachuu qabudha lamaan isaanii kan isaanitti amanan jechuudha. Jajjabeessaa ta'uun isaanii mariin kun jalqabuu isaati. Garuu rakkoo nageenya Oromiyaa keessaa karaa dhaabbataa ta'een furuuf qaamoleen lamaan waliigaltee nagaarra gahuun barbaachisaa akka ta'e itti amanu waanta ta'eef marii biraa ni eegna jechuudha. Kanumaatiin waan adda galannatti hin fakkaatu. Dabalataan marii kanarratti jalqaba akka gabaasaa turre hirmaattota nama ja'atu hirmaataa ture. Gama mootummaatiinis gama waraana bilisummaa Oromootiinis booda kanarraa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa keessaa loltoonni lama marii kanatti akka makaman deeggarsa qaama marii kana qindeessuutiin jechuudha. Kanas odeeffadhee hin jira. Kana jechuun hawaasni idil addunyaa marii kana qindeessaa ture. Nagaa naannicha keessatti fiduudhaatiif kutannoo akka qabullee gamanumaan odeeffadhee hin jira asili. Gami lamaanuu mariin akka itti fufan ibsanii jiranii garuu yoomi yookiin eessatti taasifamaa ibsanii? Mariin marsaa jalqabaa kun egaa Tanzaaniyaa odoola Zaanzibaar irrattidha kan gaggeeffame. Kan lammaffaa kun mariin biraa akka barbaachisu qaamoleen lamaan haa ibsan iyyuu malee eessaa fi yoomitti gaggeeffamaa kan jedhu irratti ibsa bal'aan hin kennamne yookaan hin himamne jechuudha. Gama biraatiin immoo haga ammaatti qaamoleen lamaan ibsa bal'aa kennurraati of qusataniiti kan isaan jiran. Mariin kun icciitiin kan gaggeeffamaa ture bakka miidiyaan galuu hin dandeenyeetti jechuudha. Ulfaadhu Zaloo. Tole asirratti galatoomne. Ameerikaan marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo kan akka deeggartu himte. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Anthony Blinken furmaata waaraa fiduu fi qaamoleen lameen wal amantaan mari'achuu qabu jedhe. Ameerikaan wal dhabdee mootummaa Itoophiyaa fi WBO jidduu jiru akkuma naannoo Tigraay sunii karaa nagaan fala argachuu akka qabu gaafataa turte. Ji'a majii barkan keessaa Anthony Blinken yeroo haal waliigaltee nageen mootummaa Itoophiyaa fi TPLF jidduu raawwate ministeera muummee Abiy Ahmed waliin bilbilaan mari'ataniiti rakkoon nageen Oromiyaa keessaa karaa nagaan akka furamuu qabu gaafate. Dhiheen kana lammiileen Itoophiyaa Jibuuti jiraatan ajjeefamuu, saamamuu fi hidhamuun rakkoo hamtuu keessa jiraachuu himachaa jiran. Haalli isaan keessa jiran ammallee ulfaata ta'uu kan himu jiraatan falmata gadaa jedhamu namoonni hedduun biyyatti deebifamaa jiraachuu dubbata. Haalli isiittiilee hedduu keessummaa namni keenya waa manatti hafees akka itti gabbee nyaata bitatu waan qabu saamamta amma takka galgalli geenyaan ijoollee warra biyyanaa nama 20 taatee yaati halkan seerri biyya tanaas hin jiru khalaas akkuma fedhan jiranii tuusiraa fudhatanii garuu mootummaanis embaasiinis asii ambaasaddarri jiru biraanuun jala jijjiiraa biyya kanallee bakka namni jirus dhaqee daawwatee nama galuu barbaadus nama waraqaa barbaadus itti furmaata falmeejiyaatti namni baay'ee nama galee jira waan ta'eef. Itoophiyaa galanii? Kara Itoophiyaa galaa jira namni waan ta'eef makiinaan 20 takka guyyaa makiinaan episeeriin 12 engadda darbamee episeeriin 9 ammoo kalee fe'amee ture. Ammallee garuu jiran amma warri fe'amin jiran maatiif kan hundoo yeroo ambaasaddarii dhaqee daawwatus jiran namni fe'amin haawwanii fi dhalaa fi kan hunda ammallee sharaa keessa jiranii warri mana ammaa durgaa ganaa dhaa'u warri mana baay'inaan dhiiraa dhiittimmaa duran darbamne dhaluma darbuu jiran malee makiinaan 20 fi tokkochaan dhalumaa fi daa'imman kanuma ammallee isaan fe'amanii hin dhufne jechuu ganaadha. Yamma dhalate ji'a shanaffaa kana hanga 30tti bahuu qabaasanii waan isa lubbuu isaanii ittiin gaafatamnu dabarsanii jiran. Waraqaa hin qabne bahuu qabaadha. Isin haa bahutti labsii dabarsanii jiranii garuu qabaatti jiran isaanii. Warri Itoophiyaa guutiin Jibuutii keessaa bahuu qabaa jedhanii garuu warri hin baane jira. Amma fakkeenyaaf warri gosa isaaniiti aanfariin waan baatu waraqaa eenyummaa qabaattus qabaachuu baattus Itoophiyaa irraa dhuftus isaas Itoophiyaa irraa dhufuun bahu. Dorgommii liigii olaanaa Itoophiyaa keessatti hirmaachaa kan jiru kilabiin kubbaa miilaa magaalaa Shaashamannee gara Piriimiyer Liigii Itoophiyaa darbuu isaa mirkaneeffate. Habtaamuu Xibaabuu itti gaafatamaa waajjira dargaggoo fi ispoortii magaalaa Shaashamannee obbo Balda Galatoo dubbise. Kilabni kubbaa miilaa magaalaa keenyaa waggoottan 12 dabarseera bara 1993 akka lakkoofsa biyya keenyatti hundeeffame liigiiwwan Oromiyaa irraa eegalee wal dorgommii adda addaa bu'aa bahii keessaa darbeeti kan ture. Bara 1999 akka lakkoofsa keenyatti
Pirimeer Liigii biyyaa akka biyyatti hirmaachuuf waggaa tokkoof carraa argatee kilaba duubatti deebi'ee turtii waggoota 15 booda yeroo jalqabaatiif guyyaa kaleessaa sadarkaa lammaffaarra kan argamu magaalli Finfinnee magaalaa Booditti wajjin taphatee magaalaan Finfinnee waan mo'atameef ganaa otoo taphni afur nuhaaf bara dhufu Pirimeer Liigii biyya keenyatti akka hirmaatu makamuusaa kilaba mirkaneeffate jechuudha. Mee kilabichi eenyuun deeggarama waa isaanitti himame? Bulchiinsi magaalaa baajeta ka'umsaa waan muraasa baajeta mana qopheessaa irraa deeggaruun jira. Kanarraa kanaaf waldaa deeggartootaan qaba. Waldaan deeggartootaas maddoota galii adda addaa barbaaduudhaan kilabichaan deeggaruu bu'aan kana fakkaatu yoo dhufe immoo onnachiistuu adda addaa kennuu fi akkasumas federeeshiniin kubbaa miilaas kan damee abbootii qabeenyaa sosochoosu hin jira jechuudha. Walumaa galatti ispoortiin kan uummataati waan ta'eef achi keessatti gaheen olaanaan kan uummataati. Uummataan deeggaramaa. Qabxii meeqa qabama? Tapha hanga ammaa geggeesse tapha 22 keessaa tapha 2 mo'atamee tapha 3 ol qixabahe kan hafe ammoo injifannoodhaanii jechuudha. Ammatti taphni 4 otoo hafu qabxii 47 shaampiyoonaa ta'uusaa mirkaneeffatee jira jechuudha. Karoorri keessanoo Pirimeer Liigii keessa erga seentanii booda maali fakkeenyaaf amma kilaboonni tokko gara Pirimeer Liigiitti ol guddatanii sana booda waggaa tokko taphatanii deebi'anii bu'uun kun hin mul'ata. Gama kanaan wanti si yaaddan maalinni? Manneen seenaarra deebitee hojjette malee seenaa addaatii miti. Seenaan hojjetamini jechuun barbaade. Pirimeer Liigii waggaa tokkoof hirmaannee buunee jira.